amma warra dhaggeeffataa jirtan kun osoo isin taate bakka ummata sanii osoo buutan harmeen achitti rasaasan waadamaa jirtu sun harmee ta'e osoo taate harmee injettee hidhatte osoo taate abbaan achitti rasaasan waadamaa jirtu abbaan hidhachi osoo ta'e ilmi kee osoo achi keessa jiraate irra hedduun ijoolleen biyya arabaa jirtan namni biyyaa ilma hin qabne hin jiru namni ilma biyyaa hin qabne hin jiru ilmoo ta'e osoo taate akkam abbaa kentaan maaliif sitti dhagayamne miidhamni ummata keenya walloo miidhama kiyya yoo jennu dhugantaani maaliif sitti dhagamu nuti karaa tiktooktiin dhiyoo kana harmee walloo tokko dhukkubsatte yeroo nama biraa kana immoo 304 gargaaru harmee walloo tokkocha qabnu haadha malee guddise jette dhuftee haati abbaa malee guddise mucaa tokkocha kana qaba baajaaji kilaash qaba akka biyya keenya liqeessa walloo kilaash gurgurachuun safuudha yookiin sheemidha sheemno afaan amaaraatti sheemidha garuu tokkocha abbaa malee guddise kana naan caalu jedhee kilaashii baajaaji illee manallee fudhatee fayyifachuu dadhabe miliyeena lama na gaafatanii jennaan nama 8,000 bakka tokkotti wal geennee gargaartine maaliif haati harargallee haadha teenna tayyimmaas haadha teenna ta'amniis haadha teenna tabaales haadha teenna tabbisii boranas haadha teenna garuu addatti ta'walloo kophaa waan jirtuuf haadha teenna ta ilmaan ufiitirraa fagaattee kophaa jirtu jenneetiniin ilmoo ibsan dhaqqaba tiktook irratti yeroo nuti ijoollee wallaalan tiktook irraa daaraa dibannu barbaree dibannu sidikii maarree goota jettee godhatan nama 10,000 akkasitti haati wallootuun haadha teenna haadha ilma harargeetirraa fagaatte haadha ilma jimmaatirraa fagaatte haadha ilma baaletirraa fagaatte haadha ilma arsiitirraa fagaatte haadha ilma booranaatirraa fagaatte haadha ilma gujiitirraa fagaatte amaara keessa jirtu jennee wallaaltonni tiktookii akkanitti waliin baanee haadha walloota kittiin mootii hojii tattaafan isin warri sheekota ofiin jettan warri qeessota ofiin jettan warri hayyoota ofiin jettan warri aktiivistoota ofiin jettan warri feemasoota ofiin jettan warri biyya bulchina ofiin jettan warri biyyaaf qabsoofna ofiin jettan haga faanna dhuftee irratti ummata kana darartu ween antum eessa jirtan gaafin ummata kana baru ani hayyuu oromooti profeesarii oromooti beekaa oromooti paartii oromooti oromoon qabsaaya oromoon bulchaa jira oromoon bilisoomsa oromoon bilisoomeera warri jettan ka sheekii iska geessi የት ናችሁ የት ነበራችሁ gaafii ummataati gaafii ijoollee waan beekne warra akkaanaati eessa jirtan gaafii hawaasati dhumaatiin ummata kanaa maaliif isinitti dhagayamu isin warri na dhageeffataa jirtan namni 1,000 kun dhumaatiin ummata saniitu dansisin jedhee faannatu sin gammachiise maal sheer gootanii sagalee hin taaneef ani baay'isa wayi jajuu fi miti daa'imni kiyya namni hundi hin dhageeffata sheen hin dhageeffata keessi hin dhageeffata warri mootummaa hin dhageeffata aydoonna warra muka jarabdeen soo gara waan ta'eef hundi kee akka qoosatti ilaalanii sheen warqisiitu jechuu osoo hin taane annama abdii illee mana hidhaa keessatti daa'imni kiyya dhageeffata barchaa ittiin godhu wallahi ka kaddeesitti himaata ati sheer godhuu baatte kun tiktookii ta'ee leencanaan kennitu wani naa dabal tokko jiru garuu ummata kennaa sagalee taata waan taateef sheer godhu ምንም ይጨመረኝ ወኒ naa dabalamu tokko jiru ati yoo sheer gooteelle ana akka dhuunfatti wani naa dabalamu tokko jiru faayidaa dhuunfaa yoo barbaadeen dhufeetini tiktook irratti sagalee ta'a because warri akka diizoo baaku hiriyoota kiyya warri akka ubaarak baaku yoo xiqqaate 500 illee taatu naa darban $10 keessaa baafadhee deemee ittiin fataraa jechuudha dhugaa sitti maara dhugaan dhugaadhaa kun yoo namni dhugaa isa itti murtaa an faayidaa dhuunfaa osoo barbaade galii guyyaa osoo barbaade laayivii tiktookii dhufa namuma 1,000 alaalu kanan alaala yoo xiqqaate jedhee laayivii sanirraa ba'u olaana 20 30 50 dhabuu jechuudha isaayyuu qabsorra jira kaa qabsorra jira
meeqatu goota kenna jira leenca waan adarbu malamaa faaraa taatanis garuu ani wanti feesbuuk irra dhufeef maaliif feesbuuk irratti namoota gurguddatuyyuu jira tokko jira lammaffaa viidiyoon kun seef ta'ee ta'a warri amma dalagaa jiru warri amma onlaayinii jiru warri amma mootuu faxaraa jiru biirri jiru booda hin dhageeffatu sheer walii gongodhamu keessaa muramee bakka ergaa barbaachisu walii dabarfamu kanaaf asirra dhufe tiktook irra yoo ta'e haasofte waan harree bulgaree fi haasa'aa ture namni dhaga'u jiru jechuudha garuu feesbuuk irratti waan daqiiqaa 30 haasa'e kana abbaan barbaade boodallee bifaaraatti borus intaana caaflee dhageeffatuu danda'a isinii galee bilis nama 1,200 as jirtanii ummata keenya wallootu nurraa dhumaa jira oromoo hundatu booyaa jira hubachaa jirra jiini ji'a ramadaanatti isinii galee ummanni kun rasaasa barbaada yeroo baay'ee ummanni kun rasaasa irratti xiyyeeffata madoon isaanii kunoo kaleessa argitan rasaasa hagana gurguddatutuyyuu sadraayyan pootii argitan ummata keessaa gaguuran hadaamaa jiran manni yaalaa isaanitti irra jiru isinii galee makiinaa irraa gabbuusanii ummata keenya qaqqalaa jiran ani mucayyoon faayidaa iliyaat jedhamtu namni beene jiru feesbuuk irratti guyyaa lama moo guyyaa sadii tiktookii akka banattee mana kiyya dhuftee naan lolaa ture maaliif waggaa dheeraa na beeyi hiriyyaa tiktook irratti feesbuuk irratti osoo tiktook hin dhatin dura waggaa kurii ol na beeyi akka obboleessa ofii tokkotti nallee lotte nallee gorfite anillee waan danda'u deebi'u irraa deebisee fi gara dhufe jechuudha maal isin jechuu barbaade nuti dubbachuuf gara itti dubbadhuudhaaf warra nu qabsoo irraa barannetu afaan qaban kun mallaqaan sobamen kun jaartii fuudhen kun manaan sobamen kun makiinaan sobamen shut your mouth jedheera aktiivistoonni oromoo warri waa xiqqoo beeku warra waan argatin malee hundi isa cadhiseera በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው nama gaddisiisa haalli amma keessa jirru kun kanas ta'ee san jara keessa nuti jibbiinsa an akka liititti jibbiinsa warra aangorra jirullee hin qabu hiikoo sodaan an amma jibbiinsaa biyyillee hin qabu sodaan yebashaashaanii no jaartii xiyya wajjiin bira amma osoo biyya galee mana naa kennuu danda'a sodaan an jibbiinsa isallee hin qabu sodaatii yaa rabbi umurii haa dheeratu jibbiinsa warra muka jirullee hin qabu because oromoo dhumaa jira oromoo bilisoomsu seenan ani karakkoo irraa qabu warra callisee taa'e kana warra waggaa meeqa iyyaa ture kana kanaafi walii galatti akka doktorii jidduu kanatti rakkatee tokkotti anamma bar lafee okkutee jidduutti rakkatte ta'e rabbumaan na rakkise anaa kana barana akka doktorii jidduu kanatti rakkatee tokkotti jara kennu ufii wal nyaadha oromoo walaa nyaattu duraanuu waluma nyaataa guddan garuu ani ka balaaleffadhu kanatti dhagayamu osoo isin ufii wal nyaattan akkamitti alagaan goondariif goonjamii dhufee oromiyaa keessatti harmee oromoo wareersa maal gootanis maal eeydan ana ka gaafiinan ta'u kana gaafii biraati miti warra bosona seenillee noo boromile hiiknaati warra aangorra jirullee noo boromile hiiknaati ani naafaa akkasii qabu dalagaa xiyyaa mitilleessu garuu osoo isin jirtan akkamitti amaarri goondariin goonjamii faandoon jettan faandoon goondariin goonjamii dhuftee harmee oromiyaa boojjifti gaafii kana uf gaafachuu qabu gaafii kana seenan isin gaafata wallaahi warra qawwee baattanii deemtan ka bosona jirtuun ka aangora jirtullee seenan isin gaafata isinillee uf gaafadha isa dhugaa rabbii isinitti isuma dhugaa rabbii በጣም የሚያስጠላ ነው ዋን ዱባችሁ bara jarri maan nuun jedha baankiilleen taankiilleen oromoo harka jira jedha dhugaa baankiin taankii qofaa miti diroonilleen oromoo harka jira kilaashiin matarayyadilleen bosonaa kun oromoo harka jira
alagaan booyaa jiru. Maal taatan ummata? Ambar kananii kun kana bara. Kan giraanatti galu kana. Amma jarri maal nuun jedha? Baankiin taankiin Oromoo harka jira jira. Dhugaadha nu harka jira. Biyyillee kenna. Dhugaa nu harka jira. Baankiin taankii qofaa miti. Kilaashillee nu harka jira. Ijoollee teenya bosona jirtu harka jira. Wanni hundi nu harka jira. Garuu nu maal godhaa jirra? Boraafannee rafaa jirra jira. Leesh. Hamma yoomi. Sareen hundi wal'aatu waraabessa ofirraan dhoowwitu jedha. Bira deebi'aa shir gora. Naggarfatu viidiyoo kana shir gora. Ummanni keenya, sheekonni keenya, abbootiin amantii, qeesonni keenya, hundi keessan, aktiivistoonni, warri dhageettii qabdan hundi keessan yoo dandeettan haala mijeessaa nama namni amanu, Oromoon kun amanu, mijeessaa haala nuu qopheessaa ummata keenya ga'oonni mubaarakbaatti illee asirra jiran ijoollee tiktookii hedduu asirra jira nuti gargaarsi nuuf qophi. Nuti hordoftoota keenyarraa maallaqa walitti hin qabna. Kiisha keenyallee hin kennina. Warri biyya keessa jirtan akkaawuntii amanama karaa ummata keenya biraan geessan mijeessa nu qopheessa nuti ummata keenya gargaaru yeroo kamuu qophiidha jedha. Maal goona rek? Isinuu warri qawwee harkaa qabdan dhukaaftanii diina nurraa dhoofuu sodaattan. Warri kilaashii qabdan matarayyasii qabdan maal jettanitti waaqara fi diroonii qabdan dhukaasuu sodaattani. Nuti gallee maal goonaa lollare? Gallee lollee lubbuu teenya balleessinu miira keessa gallee asuma teennee shilingiin sumuunii ummata keenyarraa walitti qabneetiniin ummata keenya gargaaran. Nagachi jira kun ammoo polotikaa haasoftee mana santirraa akka fudhanne finfinnee mana ijaaratte jedhani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Nagachi yoo manjira siin dire yoo invite me doctor. Namulla da bitti dirri wallahi maaliga sibira buuta dubbannan waan dubbannu qabdu galata dhimmatti gargaarsaa sana irratti wanni gargaaran manni keenya waa isatti galuu qaba dubbataa ture irratti gara tiktookiitti dhufanii torba kana keessa jiru gargaarsi godhamu ni jira. Edan kilaashii na bitatan edan maandee bitatan nu wanni nu goonuu fi daabboo binnaa kalas biraa jira. Warra mana gadhiisee ba'ee daabboo binna hubadhaa gadi keessatti hubadhaa akkasitti ummata keenya beelaan maaliif daabboo binna jennee fatara binna jennee waa walitti qabannee walitti qabannaa jennee yoo barbaadan daabboo bitatanu fedhan waan barbaadan bitatanu akkasitti hubannuu qabaadhaa namoonni kumaatii beer godhaa hin baay'ee walii godhaatti yoo rabbii jedhee torba kana keessa tokkirratti gargaarsa akka isaan bakkee jirranollee achirratti oolanaa galatoomaa. Faayidaa ijaarsi waan jala jiraatan ijoollee warri biyya keessa jirtan warri lola kanatti faayidaa Assalamu alaikum Dr. Asli akkasuma Mubarak galatoomi doktara keenya wallahi hedduu ulfaadhu waan namoonni hedduun agartee dagatanii agartee ummata keenya ka walloo kana waggaa irraa yeroo soomaa ittuma deebi'aniitumaan agartee fixanii wallahi hedduu garaa nama nyaataa waan